Guyyaa karraa caamsaa 29 bara 1453 guyyaa seenaan addunyaatti jijjiiramteedha. Guyyaan kun mootummaa addunyaa keessatti guyyaa mootummaan guddaan tokko kufee mootummaan biraa bakka buufame keessa isa guddaadha. Guyyaa mootummaan Bizantiiniyaa Imbiraatorii Bizantiiniyaa guddaan waggoota 1000 fi oliif mootummaa addunyaa keessatti mootummaa cimaa kan ture kufee mootummaan Osman Empire humna guddaa mootummaa addunyaa keessatti beekamaa kan ta'e itti hundeeffameedha. Hundeeffama osoo hin taane akka addunyaatti humna guddaa ta'ee mul'ateedha. Magaalaan Qusxinxiniyaa Arraantanaa Istaanbul magaalaa mootummaa Roomaa fi Bizantiiniyaa guddoo turte. Dallaan ishee jabaan bishaaniin marfamuu ishee fi akkasuma cinaacha tokkoon shalataan marfamee cinaacha tokkoon bishaaniin marfamee dallaan isii guddaa ta'e magaalaa takkaa hin kufne yookiin magaalaa hin injifatamne jechuudhaan magaalaan beekamtu mootonni hedduun magaalaa san marsanii turan. Magaalaa sana akkasuma mootummoonni kaafiraa kanuma warreeka mongoolillee magaalaa mootummoonni hedduun magaalaa san marsan garuu injifachuu hin dandeenye. Akka seenaan jedhutti namoota 32 oliin magaalaa san marse jedhama garuu injifachuu hin dandeenyedha. Akkasuma mootummaa Usmaaniyyaa keessaa sultaanonni gurguddaan akkasuma warreeka sultaan Baayezid tokkoffaa warreeka sultaan Muraad lammaffaa magaalaa san marsanii garuu injifachuu hin dandeenye. Akkasuma bara sahaaba ergamaa rabbii keessaa bara Usmaan ibnu Affaan magaalaa san marfamtee turte garuu hin danda'amne. Akkasuma itti aansuun bara Mu'aawiyaa amira muumintootaa Mu'aawiyaa kan ta'e bara san keessa marfamtee turte akkasuma injifatamuu hin dandeenye. Akkasuma bara Abdulmalik ibnu Marwaan keessa ajajaa waraanaa beekamaa kan ta'e ilmi Abdulmalik ibnu Marwaan magaalaa san marsee ture garuu magaalaa san injifachuu hin dandeenye. Suleymaan ibnu Abdulmalik jechuudhaan kan beekamu yookiin Khaalid ibnu Waliid lammaffaa jechuudhaan beekama garuu hin dandeenye. Booda garuu mootummaa Usmaaniyyaa keessatti sultaanni dargaggeessi xiqqishaan umrii isaa waggaa 20 takka magaalaa kana injifate. Magaalaa takka injifamtu jedhanii yaada turan magaalaa kana injifate guyyaa akka Arraantanaa kana jechuudha. Magaalaa tana ji'oota meeqaaf akka seenaan jedhutti ji'a takkaaf guyyaa 26 yookiin guyyaa 56 magaalaa marfamtee turte. Garuu kana keessatti seenaa sammuu namaa keessatti takka ilmi namaa ni taati jee yaadi hin beekne taasise dargaggeessi kun. Gaara keessatti magaalaa tana karaan hin seemne kana gaara keessatti doonii tolchuudhaan doonii isaa tana zayita dibuudhaan karaa galaana kana wanti kaayee fi waan akka luukii karaa kanarra kaayee fi gaara keessatti doonii harkisuudhaan magaalaa san doonii isaa bishaanii galche. Ganama uummanni Qusxinxiniyaa Istaanbul keessa jiraatan yeroo lafaa kan magaalaa isaanii doonii Usmaaniyyaatiin marfamtee jirti. Guyyaa akka irraa caamsaa 29 magaalaa injifatee seenuudhaan mootichi Bizantiiniyaa kan ta'e Qusxinxiniyaa kan jedhamu achi keessatti ajjeefame jedha seenaan tokko. Kaanis ammoo hidhokote akkuma dhokote jedha. Kaanis ammoo waraana keessatti du'e jedha. Hin beekamne garraa duutii isaatti illee akkaataatti du'e garuu mootummaa seenaa Usmaaniyyaa keessatti akka itti galmaa'etti du'ee jira. Mootummaan Usmaaniyyaa Sultaan Mahammad Alfaatiin awwaalcha mootiidhaan malu awwaale jedhama. Garuu immoo uummanni Roomaadhaa akka itti eeganitti akka uummanni kun Yesuus Kiristoos ni dhufa jennee eeganitti isaan illee deebi'eetti dhufaa jedhanii eegaa jiran. Kana biroo dabarree guyyaa san injifannoon isaa galmeessuudhaan Sultaan Mahammad Alfaatii magaalaa kana eega seenee qabatee booda masgida mataskaana guddaa Ayaa Soofiyaa jedhamu keessatti hawaasni sodaarraa kan ka'e walitti qabamanii jiran. Garuu Sultaan Mahammad Alfaatii injifannoo isaatii fi mootummaadhaan hin shaakalamne yeroo san akkasuma dhaqee mataskaana Ayaa Soofiyaa seenuudhaan hawaasa tasgabbeessee qabeenya isaaniitis nagee godhee wanni hundi keessan ni eegamti jechuudhaan ganaa isin aangoo tiyya jala jirtanii aangoo zulmii jalaa baatanii jirtan aangoon teenyatti haqaa fi imaana irratti hundooti jechuudhaan achi booda mootummaa Osmaaniyyaa jala galtee magaalaan Islaambul itti jijjiiramte. Booda kanarra immoo Istaanbuliin beekamti. Gaafsan Islaambulitti jijjiiramte jechuudha. Masgiin mataskaanni Ayaa Soofiyaa illee masgida Ayaa Soofiyaa haga guyyaa Arraantanaa Turkii keessatti jirutti jijjiirame. Guyyaan caamsaan 29 guyyaa seenaa addunyaa itti jijjiire jechuudha. Kuni ammoo har'a guyyaa yaadannoodha.